السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يوتوتا في دعوتوتا كنفتو في جرجرتو سنين جتا أرى برانكي أجايبا كبات إسنين في برانكي سونيس ما ديتشون كيسانين أولو يعني برانكي تشا جو تكرت برانكي دلوغو فين ديما تربي تري كميسا إجازة باتي هاga قدامت guyyaa lafa mana waltetiniin gara dalagaatti deebite isii qofatu gara manaa gale warra dhiirattoo mana jira kanaafi warroonni dubartoonni ji'aan jechuun baane isii qofatu bahee gaafasanii akkasii isiniin jedha nyaata isitu isaaniif qopheessa nyaata qopheessan keessa nyaata sirriitti hin dalaynee nyaata akkuma argite gootii nyaata hin beektu kanaafi nyaanni immoo rifeensa qabaa jedhanii akkamitti waan akkanaa goota maaliif yoo goote nyaata seeran gootetti namaaf hin kennine maaliif maqaa nu balleessita jedhanii waan isin jettuuf kan waliin ilaallota hamma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan na jabeessa isiniin jedha qaqqaaliiwwan tiyya akkasii hamma dhumaatitti waan isin jettu kan waliin ilaallota na waliin tura amma itti bilbila bilbilee fi jira hello hello الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نقال لما أقعد والله الحمد لله كويسة والله أنا قاجر الحمد لله كم تدلقا ما فكرت والله مريت دومان جبت الحمد لله كويسة ما فقدت به والله أنا بالله الحمد لله بريدة قرأت دلقا دي بتي إيه دي بيرا بدو جيجرام ما شاء الله يوم دي بتي كلام ولين قد لا يعني بيتا دي بي اوكي هي بريدة ما شاء الله بريدة لا نقاك قبل فين والله أنا قاعد الحمد لله بريدة والله ديوتنا إنه من أجرا دوبرتوني قافتي بكوجيتي قلت برتون نجرت نبتشادا اوكي سيكو فقالي أنا ما قالي بقى أنا يو دراك توربي تكا يا فودير أنا دبرت دي بيتو شي اوكي هي بريدة jechuun maal ati erga dubartoonni hin jirre namoonni dhiiraa qofti akka mana jiranillee beekta maal jettee galtereeti لا أنا جرقبا يعني كم أنقب وقلنا نجد يولين ayye sabab ليش مرني قلنا نجد يعني مو يعني وانقدر سيقلي سنبوتني كبكاس ويا لما ثانية شو تري دوجي أتدي بيرا متوجي كده maali abboo jechuun namni akkatti maqaa namaan balleessu waa'ee maqaan keessaan ijoolleen reefu tana hedduu na aarsite beektaan gurubbii gootee natti bilbiltee hedduu na aare dhuga irratti cufe telefoon مالي مالي ما تودي جدا namni beektaa waan fedhillee ta'e jechuun بيتا مقالي بيجي سوندي ما نمي كم بيتا مقالي سبالي سوندي ما هو أنت جالي جدا قلتني بيتو نمي مقالي نما بالي سوندي ما بيجو باني كروبي والله نفس اللي ما عنده بني نكنا وتنا قوم براديني ما بقى دلاتا ما فين جدا jechuun namni beektaa waan namni tokkollee yoo argitee dogongorallee waan tokko yoo kadalagullee taate namni namaa ni dogongora nama namaatti jechuu wayillee balleessuun ni jira garuu namni namaa dho'isaa jarri amma beektaa ni dhugaa akka malee na aarsani maaliifi waan sila namni dubbachuun hin malle soosanillee taate nyaanni argitee isiin gootee nyaata nu godhe jennee mallaqa itti kenninee argitee nyaata akkuma argite gootii nyaata waa takka godhuun beektu nyaata san qofaayyuu osoo hin taane nyaanni isii rifeensa qabaa akkamitti waan akkanaa dalagdi yoo kan beene taate argitee takkaa waa dalagdeetiin isiin hin beektu akkamitti rifeensa ofii hidhatteetiin hin dalayne naan jedhani jiran isin jedhaniitiin hin kolfani beekta gurubbii keessatti isin akkamitti waan akkanaa softanii mataan qabdanii odoo sanillee taate immoo argitanii yookiin dogongoraan jalaa keessa bu'ee yookiin immoo argitee nyaatallee haa beektullee haa wallaaltullee nu tolcheettanii isiin nutti kennitanii namni tokko argitanii amma achitti hin kennine malee maaliif akkana jettanii jedheeni jaraan beektaa wadolleetti nani irratti cufadhe
Kanaaf akkamitti ati jechuun nyaata yoo dalaydu maal jettee maqaan balleessita yaa bu'aati nyaata yoo dalaydu seeraan rifeensa kan kee hidhattee seeraan maaliif hin dalayne yookaan immoo isinirraa fuudhuu jetteetiin maaliif hin dhiifne akka duraanitti akka barbaadanitti haa godhatani. yaa alhamdulillah wanta kanaa kana kun amma daddaashii kan nyaanni rifeensa qabumaaf nyaatanii garuu jedhan dabbar wanta biraatis jedhe wanta kana himatan malee waan biraa waan nyaatatti miti. Dubbachuudhaaf jechuudha. Waan nyaataan qabdu wallahi lazii kun nyaata waa tokko balleessee hin jiru garuu haa jedhee waan fedhan haa jedhanii maalirraan buusanii garuu ani kan qabadde rabban aalamiina bichaadha akkamitti wanta akkanaa naan jedhanii wallahi lazii maa ishii maa naan hin balleessite nyaata kana maa sirreeffadhu naan hin jedhin keessa kan na silaa nama na gorsu faan keessa jiraayu jechuudha ijoollee kana keessa na gorsa jedhee yaada malee natu wanta akkanaa na hamatan jedhee yaadu. Amma jechuun namni beekta odoo ati balleessullee baatte namni waan namaan jedhu hin dhabu yookaan immoo argitee aara waan sitti qabachuuf malaa. Namni tokko akka mataa keessatti nyaata mataa keessatti argite tokko nyaatuu dhiisitti namni baay'ee nyaata biraatu deebitee nyaattu jechuudha nyaata tokko keessatti mataa argitee jirre akkamitti nyaatan hime. Nu yoo san wani dubbachuu dhabnee fi bara akka malee kolfanii beekta nu yoo san wani dubbachuu dhabnee fi argitee saalfanneetiin dubbachuu dhabnee maal jennee akkana jennaa har'uma itti kennaneetiin hin jenneen wayyuu har'uma immoo akkamitti balleessite jenneetiin isitti dubbannaa jedhaneetiin argitee micoota keessa illee waliin beeknu yeroo mara isillee hin galtu yeroo galtu argitee har'aa sanuu dubartoonni waan hin jirreef isitti kennaneetiin hin jenne guyyaa barraa isiin nurraa fuutee akkamitti akkana jennaan jennee saalfannee callisneetiin hin jiran beekta jechuun ani immoo akka jarri akka nafate walitti dhiyaannullee isaan hin beekani. Aara biraalatti bayatan sana aara biraalatti bayatan yaati waanaan jettuudha aara biraalatti basaarani kanaaf nuti kan iddoo tolu wanta fidanaa jedhanii saniif garuu ka keessa hundaatu beeku jira waan ta'eef waan fidanaa jedhanii wallaa laziimanii kijibaadha kun kijiba dhugarraa fagaate jechuudha maaf akkana jedhan maaf kuna duuba deebi'anii na nyaatanii. Wallah kana jiran sini kun amma dawwalee gaafa dariisin barbaadu wallah lazii kun bilbilee fi ka'e sii dawwale shi reefuma naa dawwalanii naan haasa'anii golfanii wacanii beektaa wal jala irraa difadden sitti bakka. Isaan sitti kolfu sitti kolfuuf sitti bilbila isaan. Isaan sitti kolfuuf ati garuu jechuun ani dhugaan saalfadhe beekta gara tokkoon saalfadhee gara tokkoon hin yoo isaan akka jedhaniitiin hin kolfan. Anaafatti jechuun akka beektaa fi rooma qabnullee akka walitti dhiyaannu isaan hin beekani akkanumaan jarri jechuun akka hiriyoomatitti naawwaa walitti dhiyaataniif saniif natti bilbilanii argitee micoota akkana nu goote bara akkana galteetiin hin jennaan maqaan ishee nu jedhamte akkana intala akkana yoo laalteetiin hin jette maashaallah akkana haadha garuu argitee isaan akkasinaan jennaan jedhan ani haadha hin beekaa nyaata haati dalaydu harka wajjin nyaattanii waan akkana akkamitti akkana jettanii osoo beeytanii akka Oromoon maayimaayettee jette ka keessa namaan beeyne keessa qabatee namaa kenna akka mammaayis Oromoo jedhe san kanaaf isin amma waan keessan beeyneef isin akkas jettan malee namni guyyaa tokko argitee dogongorullee ni mala haadha laal intala fuudhiin takka illee hin jirti kanaaf namni immoo ka keessa namaan beeyne akkana jecha namaa jechuun guyyama takkaan waan akkana namaan jechuullee sirree miti jedheen jira walitti bunee akkuma isin jedhe san irra baafadheen. Wallah lazii wanti kun kijibaadha. Ani maaf wanta kana kana naan jedhe gisee san maaliif wanta kana maaf balleessitti maaf hin jedhin. Jarri jechuun bal'uun kaaffanne jetti. Wallah osoo jarri hin deemin osoo jarri amma guyyaa qadeessa guyyaa adeemgaddaa jechuudha gaafa deemu nyaata nu godhe osoo jarri jedhaniitiin bakka anatti wacaaname bakka kan gaafa ture gudeefsan malee san booda hin deemaan dhaqqabu wani amma iddoo jigiyyaatti deebi'aa ijoollee yoo galtu si nyaatu. Jedhanii didee ta'ee biraa deebi jechuudha. Kanaaf akkamitti akkana jiran kun amma dawwalii fi gaafadhaa boodisee deebisa. Kanaaf akkas jechuun ani hedduu. Waan akkana kana mataan na dhaga'uun barbaadu na bilbileen isii deebisa. Abboo kabajamtoota fi daawwattoota kiyya aartee jirti akka malee aarte telefoon irratti cufatteetiin hin jirti kanaaf ani ijoolleelleen waan akkasii naan jettee osoo hin taane ani ijoollee isiin galuu isin liquma qaba. Achi booda ijoolleetti bilbileetiin ijoolleedhaan akkanatti jechuun gurubbii hidhaati akkana goonaa irratti firaankii dalaginaa jedheeni kun immoo waan isin dalagallee miti maashaallah ijoolleen akka isin galteetiin jette achi siiletu waa takka illee hin dalenne simatu nu qopheessa
nyaata illee nyaata ajaa'ibaa kana daleetti naan jette ijoolleen ani immoo faallaa saniititti gara biraankitti deebisheetiniin biraanki irratti dalagaa jechuudha. Akkasii amma aartee cufattee jirti deebisheetiniin ni bilbilaa fi aartee akka malee. Hello? Amma cufattee telefoon? Maali jechuun ni bilbiltaa fi maa sabdamtare maa maali sabdamte jechuun nama arraballee agar kanaaf jechuun maaliif sabdamtare as dura asitti haasaa jira miti jechuun tasgabbaa'ii akkatti dhaaliin illee miira keessallee galuun qabdu beekta. Ayyee. Kanaaf akkasii amma kanaaf jechuun biraanki irratti dalagee dhiifama biraanki dha walla. Hello? Biraanki irratti dalagee siin jira dhiifama. Wallahi biraanki dha dhiifama guddaa. Yoo dallee namaa naan hin jenne garuu jechuun akkuma siin jedhe reefuu gurubbii godhee waliin haasofneetiin hin jirra. Ijoollee maashaallaadha guyyaa hagaa isiin galteetiin hin jette akka ajaa'ibaa kanatti nuyi hafuura baafanneetumaan akka nama haati mana jirtuutitti waan sila barbaachisu hundaa isiin nu qopheessitee tiniin guyyaa lama moo sadeef nuyi hafuura baafannee naan jette ijoolleen maashaallaadha. Naan jedhanii jechuun walumaan taphanneetiin hin baane wallahi waan akkasii jarallee naan hin jenne ani immoo biraan kimsa irratti dalaguu fi siin jira ijoollee walii galleeti. Akkasii ati immoo dhiifama naa godhi daawwattoonni kiyya si ilaalaa jira waan ta'eef dhiifama naa godhi. Kuno beektaa kaleessa wanti na aarsa tokko reeffumaa bitaa kolfanii naaree funaada waliin hundi isaanii funaada waliin naa waliin kolfanii beektee. Okee daajarri kanaaf natti kolfiti kan jedhamu natti dhagahameera beekaa keessa kiyyatta'ee biraankii ta'uu rakkoon qabuutti si dhiyeessee jira daawwattoota keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama godheefii jira dhiifama naa godhaa fi. Ayyee hedduu galatoomii dhiifama naa godhuu kan keetiif. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf biraanki ajaa'ibaa akkanatti irratti dalageetiin hin jira. Kanaaf mucayyoon jechuun nama akkasiitti illee miti maashaallaadha. Nyaata illee akka nama ajaa'ibaatti nama dalagu haati siitirraa akkuma haati jechuun reefuma himaa keessan haadha laala intala fuudhii isaanii maashaallaadha. Haadhuma jalatti balatti wanni akkas jedhaniif illee Oromoon wanni mahimaayiteef yoo haati argitee kan mooyaa qabaatu taate intalti illee akkasuma jechaaf mahimaa kame. Akkasii isiniin jedhaa kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuu share like subscribe dhaan na jajjabeessan argitanii asumaan dhaamsa kiyyaa walaa guddifnuu isiniin jedhaa Oromootiyya hamma viidiyoo baatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.